Ashamar kafuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turu ana Bonnaa Waabeekooti. Duraan dursa hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo Opereeshinii Diina irratti baneen injifannoo galmeesse. Godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti waraanni mootummaa qabata Opereeshinii Farra Waboo jedhuun namoota nagaa jumulaan qabanii hidhaa jiraachuu jiraattonni GMN itti himan. Uummanni godinaalee Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaa dhibee busaa dhumaa waan jiruuf deeggarsa atattamaa isa barbaachisaa jedhame. Israa'el alellaa haaloo Hamaas irratti raawwataa jirtu hoggaa itti fuftu Hamaas galgala kaleessaa rookettiiwwan gara magaalota Israa'elitti darbachuu isaa simee jira. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo Opereeshinii Diinaa irratti baneen injifannoo galmeesse. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garagaraatti haleellaa guyyaa har'aa diina irratti baneen injifannoo galmeessuu isaa maddi keenya GMN himee jira. Ganamarraa godina Shawaa Kaabaa bakka addaa muka xurii jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo garee farra namoomaa taate loltoota PP irratti haleellaa baneen injifannoo argachuu isaa ibseera. Waraanichi ganamarraa obboroon haleellaa garee maafiyaa mootummaa Itoophiyaa utubuuf daa'immanii fi jaartolii ajjeeftu waraana PP adabuun irra aaneera. Lolli waraana bilisummaa Oromoo fi PP bakkoota hedduuttis itti fufee jira. Gama biraatiin gareen fiinxaleessaa Amaaraa faannoon godina Wallagga Bahaa kiramuu haleeluuf qophiirra akka jiru odeeffannee jirra. Gareen faannoo kun yeroo gargaraatti haleellaa godina Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Kaabaatti raawwateen lubbuu namoota hedduu balleesseera. Akka maddi oduu keenya nuuf himetti gareen badii faannoo Amaaraa kun aanota akka kiiramuu daangaa Amaaraa daangessan irratti haleellaa banuuf qophiirra akka jiru nuuf himeera. Gareen kun haleellaa raawwachuuf sochiirra akka jiruu fi shaakala hojjechaa jiraachuu ragaa qabatamaa qabna jechuun namni yaada isaa GMN'if kenne himeera. Kanaan duras akkuma gochaa turre sochii faannoo kana qaama dhimmisaa ilaallatuun geenyerra mootummaan gaaffii keenya akka laayyootti waan ilaaluuf garuu hin abdannu uummanni of eeggannoo haa godhus jedheera. Gareen faannoo kun naannoo daangaa Amaaraa fi Oromiyaa bakkoota hedduu gidduutti dirree leenjii qaba. Akkasuma immoo bakka addaa Buree jedhamu wiirtuu hooggansa isaa godhachuun achi jiraatu. Hoogganaan garee kanaa immoo nama jibba Oromoon maraate Eskandir Naggaati. Mootummaa federaalaa fi naannolee Amaaraa fi Oromiyaa gocha namicha kanaa guutummaatti osoo beekanu sagantaa isaanii qurxummii balleessuuf galaana gogsuu jedhu raawwachaa fi waan jiruuf akka meeshaa lolaatti itti fayyadamu. Gareen lamaanuu faannoo fi PP'n kaayyoon isaanii Oromoo fi Oromiyaa balleessuudha. Godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti waraanni mootummaa qabata Opereeshinii Farra Waboo jedhuun namoota nagaa yakka tokko malee jumulaan qabanii hidhaa jiraachuu jiraattonni GMN itti himan. Opereeshiniin kun aanolee akka Baatee fi Arxummaa Fursee keessatti dargaggoota osoo hin hambisin jumulaan hidhaatti guuraa jiraachuu madda oduu keenyarraa hubachuun danda'ameera. Humnoonni mootummaa torbanoota darban kana keessa qabata Opereeshinii Farra Waboo jedhuun uummata dararuun hidhaatti guuraa jiraachuun himameera. Bulchiinsi godinichaa qonnaan bultoota mana hidhaatti guursisan kana mana murtii godina addaa saba Oromootti dhiyeessuun himanni osoo irratti hin banamin dabarsanii qaamota biraaf kennaa jiraachuun jiraattonni dubbataniiru. Hidhamtoonni dabarfamanii kennan kunis gara mooraa waraanaa Awwaash Arbaa jirutti geeffamaa jiraachuus odeeffanneerra. Akkuma kanaan dura uummata Oromoo Walloo jumlaan fixaa turan ammas nageenyi hidhamtoota kanaa yaaddessaadha jechuun namoonni dhimmicha beekan sodaataa jiru. Akka fakkeenyaatti nama torbanoota muraasa dura ajjeefame Iyyaasuu Mahammad jedhamu waggoota 2 dura qabuun hiriyoota isaa wajjin gara Awwaash Arbaatti erga dabarfamee kennamee booda achi baafamuun ajjeefameera jechuun sodaa hidhamtoota kanaaf qaban ibsaa jiru. Sirni amma biyya bulchaa jirus caasaa namoota beekumsa maleeyyiin ijaarame waan ta'eef safuu seera duudhaa fi waa'ee mirga dhala namaa waan beekan hin qabanu. Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti namoota mana hidhaatii baasanii ajjeesuun hojii idilee qaamota mootummaa ta'eera. Oromiyaa keessatti namni tokko yoo hidhame carraan lubbuun jiraachuusaa baay'ee gadi aanaadha.
Uummanni godinaalee Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaa dhibee busaan dhumaa waan jiruuf deeggarsa atattamaa akka barbaadus himame. Godina Wallagga Lixaa aanota garaagaraa keessatti dhibeen busaa hammaachuun lubbuu namoota hedduu dabarsaa jiraachuu odeeffanneerra. Dhibeen busaa gandoota tokko keessa qofatti daa'imman 61 ta'an dhibee kanaan akka du'anis himameera. Rakkoo nageenyaa naannicha mudate hordofee uummanni yaala fayyaa dhabuun du'aa jiraachuun beelaan miidhamuu sarbiinsi mirga namoomaa adda addaas irratti raawwatamaa jiraachuun kan yaadatamudha. Waggoota 5 darban kaasee hanga har'aatti rakkoo nageenyaa ulfaataa keessa kan ture uummanni naannicha ammas dabalataan dhibee busaa fi beelaan akka malee miidhamaa jiraachuu kanaan dura gabaasaa turreerra. Buufataaleen fayyaa fi manneen barnootaa cufamuu akkasumas tajaajilawwan bu'uuraa guutummaatti dhabamuu rakkoo jabaan isaan mudachuunis ni himama. Maqaan waraana bilisummaa Oromoo soortu jedhuun uummanni naannichaa rakkoo hamaa keessa jira. Akka namni kara deemaa jedhamu yookaan injiinar Daani'el Gammadaa jedhamu gaaffiif deebii OMN waliin godhe irratti dubbate irraa hubannetti hawaasichi rakkoo daangaa hin qabneen dararamaa akka jirudha. Akka namni kun waan ijaan argirraa dubbatetti daa'imman 6 otoo inni achi jiru lubbuun isaanii darbuu fi reeffi namoota hedduu hospitaala keessaa bahuu himeera. Injiinar Daani'el yookaan kara deemaan akka fakkeenyaatti aanaa Qondaalaa ganda Geemii Gaabbaa bakka Kaanzee jedhamu keessatti abbootii warraa 78 jiran keessaa daa'imni 61tu du'e jechuun waan jiraattota irraa odeeffate OMN itti oggaa himuu taajjabneerra. Dubartiin tokko daa'ima 3 dhibee kanaan dhabuu ishees Daani'el dubbateera. Ogeeyyiin fayyaa hospitaala Beekii keessa hojjetanii halkanii fi guyyaa uummata waliin dhaabbatanii tajaajilanillee sababa qorichi hin jirreef uummata du'arraa oolchuu hin dandeenyes jedheera. Ogeeyyonni fayyaa hospitaala Beekii uummanni naannichaa hedduu dhukkubsachuu eeranii garuu sababa qorichii fi yaalli gahaan hin jirreef lubbuu baraaruu akka hin dandeenye natti himanis jechuun Daani'el dubbateera. Uummanni naannoo Wallagga Lixaa isin waraana bilisummaa Oromooti jechuun dararaan qonnaan bultoota dabalatee namoota hedduu irra ga'aa tureera. Rakkoon uummata godina Wallaggaa Lixaa mudate kan qaamni mootummaa uumedha malee kan uumaan fide miti. Uummata balaa beelaa fi busaan dhumaa jiru kana baraaruuf uummanni Oromoo waan isaaf danda'amu gochuu akka qabus dhaamamaa jira. Oduu keenya biyya alaatiin Israa'el aleellaa haaloo Hamaas irratti raawwataa jirtu waggaatti fuftuu Hamaas galgala kaleessa rookettiiwwan gara magaalota Israa'elitti darbachuu himeera. Baroota dheeraaf wal waraanaa kan turan Israa'elii fi Hamaas wal waraansi isaanii inni ammaa garuu jabinaa fi miidhaa geessiseen isa olaanaadha. Erga bara 1967 aleellaa hamaa akkasii keessummeessite kan hin beekne Israa'el sanbata darbe gareen Hamaas gocha ni ta'a jedhamee hin yaadamne raawwachuun biyyi jabduun sun dadhabina biraas akka qabdu addunyaatti mul'iseera. Sangaa utaaluu eegee qabdee raastaa akkuma jedhamee mammaakame ofiifuu Gaazaa balleessuu kan barbaadu Israa'el sababa hojii Hamaas kanaaf Gaazaa nan balleessa jiraattonni magaalattii gadi dhiisaa deemaa jetteetti. Waraanni Israa'el Gaazaa marsuuf sochii kan eegale waggaa ta'u loltoota 300,000 waamicha godheera. Bishaan gaazaa boba'aa ibsaa fi nyaati kamuu Gaazaa akka hin seenne muummichi ministeeraa Israa'el Nitaaniyahuun ajajaniiru. Israa'el aleellaa kaleessa galgala raawwatteen waajjiraalee fi bakka madda Hamaas jettu hundaa reebdeetti. Hamaas gama isaatiin biyyoonni Arabaa naaf birmadhaa jechaa jira. Karaa biraan gadeen hidhate Libaanoon Hizboollaan aleellaa taankota waraanaa Israa'el irratti raawwateen lolli daangaa biyyoota lamaan irratti eegaleera. Jettiin waraanaa Israa'el daangaa biyya Libaanoon cabsee seenuun aleellaa raawwateen kuusaa meeshaa Hizboollaa balleessee jira. Lolli Israa'el fi Faalisxeem gidduutti adeemaa jiru biyyoota addunyaa hirree jabaa qaban walitti buusa jedhamee sodaatamaa jira. Ayyaaniin kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya kan guyyaa har'aatiif isiniif dhiyeessine kan hangasii ture. Isinis qophiileen Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif warra chaanaalii miidiyaa keenyaa sabiskiraayib gochuun akka deeggarsa keessa nuuf laattan isin gaafanna. Oduu dubbisuun kan isin biraan geesse ana Buunnoo Waabeekooti. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.